Shanakkaroo beetti godaannaa birraa shanakkaroo beetti godaa. Ofiisi yaanne akkuma gaarii jira ofiisi yaanne akkuma gaarii jira. Wana duuka baataa miti roobeen fayyaa wana duuka baataa miti akka garaan kiyya ta'e taataa miti akka garaan kiyya ta'u taataa miti. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan? Olee bulee abjuu kee ganta ooltee bulee. Ini boleh. Yaadattanii sirba kana biyyatti? Shumbure ya shumbure kod di shumbure. Galatooma isiniin jechuu fi ijoolleen baay'een wanjala takkaan immoo crimes biyya Saudi Arabiyaa keessatti hojjetame san hanga fedhees yoo ta'e ummata Oromoo birattis biyya sanittis seeraaf dhiyaatuun isaaniin oolamu. Wanni godhuu qabdan hamma dandeessaniin iimeela san maal ja'a asitti wanniin ergee open letter to Ethiopian Embassy in Saudi Arabia. I'm writing to this urgently request your assistance in helping Oromo women with sexual abuse in Saudi Arabia. Domestic violence is a global problem. However, what was happened to Oromo women in Saudi Arabia is shameful. Maal gootanii suuraa ijoollee tanaatii fi hamma dandeeysan wannaa san koppii gootaniit hamma dandeeysanii kuni waan boruu isinirrallee gahuu danda'u kabiraatiif warree waan kana godhaniif wanjala takka yakka gara jabinaa kana godhaniif barumsa taajeeti nabsa. Suuraan ijoollee tana fi viidiyoon sun Human Rights Watch tak emaila isaaniittu jira, Amnesty International, Freedom House, Office of the High Commissioner, which is UNHCR, email achi jala jira, Lawyers Committee for the Human Rights, email isaanii jira, US Department of State, email isaanii jira, yoo dubbistan. Hun jira, World Health Organization jira, email isaaniitiin ijoolleen tun recording isaanii suuraan isaanii addunyaa irratti galuu qaba. Video ijoollee sanii wajjin jechuudha. No matter what. Boru qabatamanii iftaan qabamanii jechuu kiyyaa miti. Suuraan isaanii kuni addunyaa irra deemuu qaba. No matter what. Waggaa 100 arrallee waggaa 50 arrallee crime wanjala kana jala himba. Sigalee waan asin jiru. Tak kana beekuu qabda. Kuni wanjala cimaadha beeka. Yoo asirratti isaan hin dhaabsifne
wanni akkana yeroo baay'ee deemaa ture. Saddeettaffaan civil right kaja'u email isaanii jira. Saglaffaa human rights achi jira. Global right email isaanii achi jira. European Center email isaanii achi jira. International Federation of Human Rights email isaanii achi jira. Human Rights Foundation email isaanii achi jira. Frontline Defenders email isaanii achi jira. Human Rights First email isaanii achi jira. Bakka maraayyuu suuraan kuni suuraan ijoollee tanaatii fi warri akka isaanitti sexual abuse ወይ ወራን ባሱት ይራ ስረነ ዚራ አንቺ ፊልምኛ ዘንድሮ አክሊሉ አሰፋ ውጣ ከዚህ ይሄንን ባንድራም ስለማልወድ ይሄ የምዬ ምኒልክ ባንድራ ከዚህ ውጣ I don't like you don't come here አትምጣሲ ይሄ እኔ ስለ human rights abuse እያወራው ነው አንተ ስለ እምዬ ማርያም ስለ አሚን እምዬ ምኒልክ ታወራለህ እዚህ This is not your place. Saudin biyyi mirgi dhala namaa ittiin kabajamne tahuu ni beekna. Garuu fotoon ijoollee tana addunyaarratti warraan amma maqaa isaanii isinii dhahe Survivor International galuu qaba. International Service for Human Rights Information galuu qaba suuraan isaanii jechuudha. Minority Rights Group International galuu qaba because they are criminals. Suuraa isaanii achi keessa galchuu qabna nuti. Ammumarraa jechuudha. Because obboleettiin qaba haadhaan qaba. Okay, arra obboleetiiti yeruma ta irraamaayiitu natti na arge yeroo isaan intala dhalaadha akkas godhanii jechu. So kanaafu we must take any action by any means necessary. Arra boru qabamuu isaaniif miti. Suuraan ijoollee tana if duraafis osoo biyya sanirraa bahanii UNHCR IOM, African Union, European Union, US State Department, Homeland Security, bakka maraayyuu galuu qaba. Uf durumaafuun isiniin jedha. Nuti arra haa qabamanii boru haa qabamanii jechuu kiyyaamti. Must waanin amma isiniin jedhe kana godhuu qabdanii jechuudha. Because they must face justice no matter what. Embassy Ethiopia ka Saudi Arabia jirutti barreessine jirra isinis emaila jala kana jiru Human Rights Watch hrwuk@hrw.org emailuma keessanirraa suuraa ijoollee tanaatii fi maqaa isaaniitii fi viidiyoon sun it is against Facebook policy standard laxafamuu Facebook ni kaasa garuu screen capture gooneeti warra UNHCR warra Human Rights warra Amnesty International Freedom of House Office of the Human which is UNHCR kanatti erguu dandeenya jechuudha. Facebookin video akkasiisan ni kaasa because violence, nudity, crimes yeroo ijoolleen akkasitti bochisan which is very violence
Kanaafuu wanni godhuu qabnu ijoolleen tuni ija addunyaa biratti rikoordiidhaaf taa'uu qaban maqaan isaanii jechuudha. Embaasii biyya Saawud Arabiyaattis barreessinee jirra. Embaasii Itoophiyaa ka biyya san jirutti illee barreessinee jira. Isinilleen hamma dandeessaniin gargaarsa akka nu gootan an hin rafu. Siiftaanaan dheeraa asirraa baha keessattuu maqaa jijjiirrattanii warri dhuftan hooleeyyiin gartee hooleeyyiin bishaan irraan dhufte ta biyya Saawuditun yooniin an qoricha isinii qotuu hin baanne ani namaa miti. Ar'aa miti boruu miti qabamu miti yooniin an ija addunyaa duratti isin hin salphisne yoo rikoordii criminal and wanted ijoolleen sun yaamamtee akka gaafatamtu an hin goone rafeen bulu. Yooniin ani mootummaa addunyaa biratti suuraa teessan ergee biyyi Saawud Arabiyaa mirgi dhala namaa akka ittiin eeggamne hin beeka. Garuu akka addunyaa waan kana har'a taatee boru taatee iftaan taatee waggaa irraa taatee jala deemtee hordoftu yoo nuti hin goone ani namaa miti. Siifan sabaa baya sirra. Siifan sabaa maali Facebook kee kabiraatiin deebi block. So kana jechuudha. Isiniif qoosaadha. Maalii fi hooleyyii mana barnootaan deemini. Hooleyyii mana citaa, hudduu citaa, miila dhoqqee, sammuu dhoqqee. Hooleyyii hoolota eeguuf qofa biyyarraa baate waan taataniif. Waan mirgi ilma namaa tahe waan hin beekneef. Hooleyyii akkasiisan sirreessuun adabuun adabsiisuun dirqamaa jechuudha. It is what it is. Maqaa jijjiirrattee kabaate sitti fakkaate. No matter what. Intala dhalaa, intala Oromoo, meeshaa private isii qaama saala isii san keessaan akka dhalatte beektaa haadhatee yeroo haati ta'e barsaniin si dhalte jechuun qaama saalaa ati irraa uffata baastee itti qabdee hoolayyi sitti himan jira. Hoolaa eeydan maaliif deemtanii suuraan kaasne biyya Arabaa keessatti eega private qaama dhalaadhaa fuutanii akkasitti abbiis gootan hoolaa jala ooltan re'ee jala ooltan san eega irraa ol qabdanii hoolaa maaliif hin kaasne yoo waan akkasii laaluu kaasuun isinii dhiirummaa gootummaa taate. Achirraan immoo bar gaangistara biyya Ameerikaa ta'uu barbaaddan carqiin isaan uffatan huddurratti gasiisa biyya Arabaa hoolaa jala taa'eeti gaangistara Ameerikaaf godha. The way they act foolish. Mataa kana jala quncaasee asiin haadeet asiin wanni godhee parmii dibaniiti araada mana dhoqqee keessaa dhufteeti achirraa dhuftee araadaadhaati bakka akka gaangistara wanni haataa maaliidha. Maalii fi yeroon akkan isin hin jiru mara keessanii miti. Ijoolleen biyya Arabaa mara keessan jechuu miti. Warri dalagachuuf baata warri uf wanni jettanii jirtan garuu irra guddatti warri dhalaa akkana gaangistara ta'uu fedhaa bar. Koofiyyaa tana achi dha'ee salbaa jarraa biteet huccuu asiin ciccitte tana kaatee maal kaatee gaangistara way wiz maali wiz khalifa jinni khalifa maqaan isaanii jechuudha. Bakti mana dhoqqee keessaa dhufee miila dhoqqeetiif sammuu dhoqqeedha. Jalqaba surree ta'e jijjiirradhu. Waan biyyaa baateef san godhi. Saawud Arabiyaa keessee ka shurxaan isa ari'u gaangistaraa bar. Shurxaan nadhufe jeeti hoolaa jala oola bar. Achirraa deebeeti intala dhalaadhaa walitti qabanii dhalaa humna ufirraa isin deebisaniin hin qabne.
Suuraan isaanii kana isiniin garsiisaa. Actually the most wanted ammaaf suuraa isaanii argannee jirra. Let me show you guys very quick on my computer, on my laptop. Isiniin garsiisaa yeroo tokko maqaa isaanii wajjin. Okay, maqaan isaanii kunoo asirraa hin kaasee isin garsiisaa. Tokko kana tokko kunoo kan amma gaangistara laala. Gaangistara ta'u Saawudii keessatti akkana gaangistara ta'e jechuudha. Laala shuuf hudduu qullaa gaangistara. Jaaketa koofiyyaa duubatti deebisee maal jedhee gaangistara tokko kana jechuudha. Tokko kana hunoo laal. የክፍለ ሀገር በረኛ ላል በር ጋንግስተር ላል tokko warri miciyoo akkas godhe sun tokko kana. Miftaa maalii baya asirraa hoolaa bayasi. Tokko kana tokko hunoo ijoollee akkana godhan. This is sexual abuse. Kana kunoo ijoollee akkana godhanii viidiyoo isaanii asirratti argisiisuun hin danda'amu. Akkanatti sexual abuse godhanii ijoollee huccuu irraa yaasanii. This what they did to our sisters. Kana wanni isaan godhanii. Kana wanni isaan godhanii jechuudha. This what they did. Intala dubraatitti uffata irraa yaasanii qaama qullaa akkana isaan godhanii jechuudha. Kun hundi addunyaarra faca'ee UN bira deemuu qaba jechuudha. Human rights wanni amma barreesse sun jechuudha. Kana wanni isaan godhan. Kana Saawudii keessatti kunoo tokko kana ka argitan kana tokko kana laal. Kana tokko kana sirritti laala. Yooniin ana ilaa umriititti isin dhiise, yoon ani isin dhiise arguuf teessan. Kana jechuudha. Intala dubraati akkana godhan. Intala dhalaati akkana godhan. Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Akkana godhanii jechuudha. Very very sad. Intala dhalaata afaan Oromoo dubbattu qullaa irraa ol qabanii asbaasi jechaanii kana godhanii jechuudha. Akkana godhanii jechuudha. Miskiina humna hin qabne akkaataa ofirraa ittiin isaan deebisan hin qabne. Miskiina ijoollee Oromoo shamarran Oromoo huccuu irraa yaasanii. Miskiina humna hin qabne. 911 poolisii yaamuu hin dandeenye. Miskiina dhaqanii uffata baasi jedhanii qaama saalaa isaanii waraabaa turanii jechuudha. Kana jechuudha wanni isaan godhan. Intala Oromoo, intala Harargeedha. Bakka feetee dhufi. Intala Oromoo haa taatu. Feetu bakka feetee dhufi. Miciyoo maqaan Oromiyaa jedhamtu. Qabirraa ol je'ee ilmoon dhiira wajjin gaxxamti malee ijoollee dubraa, ijoollee dhalaadha. Ta humna hin qabne dhaqanii qullaa irraa yaasanii jechuudha. Kuni viidiyoo irraa kan screenshot godhee gama human right tokko kana jechuudha gurbaan. Qoy Ibro bordodde sin ari'aa asirraahi afacha qoy. You are kidding me. Ani garan ati bay asirra. Kana jechuudha tokko kana
look gaangistara biyya Saudi dha jechuudha. Ciqiqqitaamii dhoqqee miilarraan dhiqatantu ijoollee Oromoodha akkana godhee jechuudha. Okay. Amma barruun tuni open letter to Ethiopia embassy in Saudi Arabia. I'm writing this urgent jedheetini wanni videoon asinatti ergisu telefoona irra jira. Maal gootani hamma dandeessaniin ijoollee tana fuula addunyaati irratti waan isaan uf duraafillee ta'u ta'aniif iimeelota kana fayyadamaadha. Human Rights Watch HRWUK at hrw.org kanatti iimeelota jala kana jiran Amnesty International, Freedom House, Office of the UNHCR, mara isatti US Department State, World Health Organization hoo jechuudha, Civil Rights Defender, mara isaanii kanatti erguu qabdanii jechuudha hamma dandeessanii. This is what you guys are supposed to be doing. Ilmoon dhiira gaxxamti malee intala dhalaadhaa takka akkas hin gootuu jechuudha. Kanaattu na aarsee jechuudha. Kanaattu baay'ee na aarsee jechuudha. Intala dhalaa Oromoo takka akkana godhuun jechuudha. Kanaafu har'a qabamuu boru qabamuu miti. Ija addunyaa irratti mul'atuu qabanii jechuudha. Obboleettiin qabaa jechuudha. Obboleettii miskiin akkasii takkaan qaba jechuudha. Mee itti yaadaa osoo obboleettiin teessan akkas taatee dhiirti akkas gootee maaltu isinit dhaga'ame? Kanaafuu gaa kanaan isin gaafadha inshallah argatuuf ta'anii jechuudha qoricha isaanii. I'm not talking about right now or tomorrow or after tomorrow, a week or next month or next year, whatever. We'll put them in blacklist. Akkamin namni obboleetirraan dhalanne akkas godha? Obboleeysoo miskiina ufiifuu humna ufirraa si deebistuun hin qabne. Yaa saree humna gootummaadha moo humna hin qabne? Poolisii sitti yaamuu hin dandeenye. Dhalaa miskiina iyyitu maal godhi jettaan? Tahaadha jalaa baate ijoollee xixiqqoo takka bar maaltu isiniin gee waan isiidha akka feete haa taatu? Isin eeyduu meeshaa isiiti? Isintu meeshaa isii eegaa fi fincaantu isii takka qaama saala isii isintu isiidhaaf eega. Looyere meeshaa saalaa isiiti isin. Yoo waan feetetti taate maaltu isiniin gee? Jaartiteeti moo maalikkeeti moo galfreenditeeti moo ilmooteeti moo maaliif nama humna hin qabne nama itti iyyattu hin qabne akkas gootan? Moo akkas gootanii viidiyoo san gootanii viidiyoo tanaan gadhiisa moo maallaqa fidii jechaanii turtanii jechuudha. Nuti arra dhufuu baannus achi warri human rightidha, warri dhala ilma namaa eegu
dhala shamarranii dhala dubraa ilmoo dubraata ilma dubartii takka eegu guyyaa tokko isiniif dhufaa jechuudha. You are in blacklist. Biyya feetanis deemtan bakka feetanis deemtan jechuudha. Habroo nama jaamu sin ari'aa barreeffama maalii baya sirra wasak go. Habroo vaayini jeeti barruu san kaasii naan jaabar warra ijoollee tan akkana godhee bar biyya Saudi Arabiyaatti asitti ajajanatti kennaa jechuudha. Silaa surree ta'e san irratti fincaan isin fincaansisa silaa isin argee beekta. Isinuu dhiira akkas hin gootan dharaa akkas goota jilbiibbachiiseetiin fincaan isin fincaansisa silaa surree ta'e san irratti jechuudha. Maybe warri gariin viidiyoo san hin argine taa'ise. Kanumaan isiniin jaa. Nagayaan bula warri suuraa isaanii nu ergitan galatooma waan isiniin jedhe kana godha. Ija addunyaa duratti isaan baasna jechuudha. Biyyi Saudi Arabiyaadha biyyi mirgi ilmi namaa akka ittiin eeggamne ni beekna. Saniif miskiina haadha bira hin jirre ta biyyarraa baate ta obboleessa osoo obboleessa qabaatte obboleettiitii akkas gootee mo'ati. Obboleettiitii akkas gootee mo wallahi mataa keessan siya yaasa. Obboleettiitii akkas gootee si argee mo osoo obboleessa qabaatte akkas isiin gootan. Abbaan fedhe taa'ee obboleettii isaa ta akkas taatu taa'ee ilaalu. Sibiila kanaan silaa mataa keessa isin yaasa. It's very sad. Maqaa keessaniin qaanfanne. Viidiyoo kana habashaan Facebook irratti wanni afaan Oromoo haasayaate akkanatti maqaa Oromoo xureessitan. Maqaa keessanii mataan qaqqabadheen. Websaayitii habashaadhaa guuturratti deemaa jira. Waan godhu dhaqee report godhe akka Facebook kaasisu godhe achirra. Qaanyii jechuudha. Osoon afaan Arabaa beeke silaarra afaan Arabaa dubbadheetiin nama tokko immoo ka afaan kana dubbatu isiniin barbaada biyya Arabaa san irraa ijoollee afaan Arabaan beeku. Assalaamu alaykum malee waan biraan beeku. I don't know how to speak Arabic. I wish osoon afaan Arabaa beeke ar'aan tana ilmaan Oromoo akkana godhuu keessa afaan Oromootiin qaama saala dubartiidhaa irraa baantanii gaqqabi maaliin haddattu kanan gootu irraaban jecha yoo isin ar'a qabamuu boru qabamuu waggaa arraa qabamuu miti. Rikoordii keessan human rights gartee Human Rights Watch itti Amnesty International itti jechuudha. Free House itti wanni hin goone arkuuf teessan. Dhoqqee Yaman irra miilaan dhuftee tahariiba jettan san miilaan dhuftee intala dhalaadhaa akkana goota gaangistara taate hashurxaan na dhufe jettee hoolaa jala oolaa jechuudha. Reefi hoolaa jala oolaa barachii itti jettireen itti jettimmoo hoolaan. Galgala hoggaa hoolaan dhalte wali qabee hoolaa 8 kharaxiita wannaati baadhatee khara manaa deema bar zambiilatti achi yoo as garagale gaangistara intala dhalaadhaa akkas godhaa jechuudha.
خوفوت akka bakka irraa fidan hin beeku daasii hudduu tanatti uf maxxansanii gaangistara biyya Saawudiidhaa teenya jechuudha. Kana it's very sad. I'm not going to isinin dhiisu. Namni dubbachuu barbaadan namni biyya san jirtan yaada namni kennachuu barbaadan isin galchuudhaaf yaaliin godha. Facebook ni kiyya kun naman galchuu I don't know why and so I'm not going to leave you alone. Akka waan obboleetii tiyya tana wajjin dhalattee akkana gootaniiti nattahe waan taphaatii miti jechuudha. Sii galee kana jechuudha. Qaanyii waan takka ta'e hin beeytan maalii waan ta'e hin beeytan jechuudha. I can't even see. So kana jechuudha. No, I don't have access. That's the problem. I don't even have access. Isin galchuun dadhabeebar. Okay, bring Aero Power to on camera. Their friends won't be too able to watch live. It's not working for some reason. Kana naga keessa ola jiraadha. Jiraadhaan isinin ja'a nagaa keessatti. Ammallee moor wanni barbaannu bakka ijoolleen sun dalaytu bakka isaan araba bira dalaganii araba isaan bira dalagan san information gaafataa jirra. Hopefully we will get that information and they will face justice. Bakka isaan dalagan araboota isaan dalaysiisu san irratti hojjetaa jirra. Namni waan san beeytan bakka isaan hojjetan beeytan waan san nu gargaara haganuma isin gaafanna jechuudha. Thank you very much. Sirbaan baay'ee jira. Nagaan bula nagaan olaan sinin ja'a galatooma nagatti.